barumsa hedduu ta'a yookaas immoo waan namni irraa baratu akkasumas immoo iyyuu bu'aa bayii akkamii tabbaa akkamii keessa darbanii akka isaan sadarkaa amma irra jiran kanarra ga'an yeroo baay'ee ni dubbatu. Haaluma jireenya isaaniillee isteeppii isaan eessa akka kaan eessarraa guddachaa yookaas immoo tokko lama jedhanii eessa akka gahan ni mul'ata yookaas immoo iyyuu haalumti jireenya isaanii waan baay'ee nama barsiisa waan baay'ee nama hubachiisa jechuu barbaada tananii. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkasaa kana geessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galeetoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaalladha. Deebi'ee dhufee jira maaliin deebi'ee dhufte jechuun keessan hin oolu. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Ijoollee kana ijoolleen baay'ee dinqisiifadhuudha baay'ee tokko jechuudha. Jaalala dhugaa waan jedhamu ijoollee kana biratti hin argee ijoollee kana yeroo dhiyeenyatti kanas yuutuuba isaanii baree achi ka'ee mana isaanii hordofuu qabee akkasumas yeroodha yerootti viidiyoo isaan gadhiisan baay'ee tokko hordofa. Dhugaan isin jedha baay'ee barumsa guddaa bakka tokko tokkotti jechuudha. Lakkaa waan akkasii sin jira laata yeroo jettanii irraa baratantu jira jechuudha. Ani waa baay'ee irraa baradhe gama kootiin jechuudha. Baay'ee tokko natti tolu baay'een isaan dinqisiifadha jechuudha. Dhiyuma kana keessa kan isheen deesse jechuudha. Waaqayyo bakka nagaan ishee hiikee kan dhalate ishee dhafaa guddatu hin beeku garuu asumarratti hiituma karratti isaan bare garuu baay'ee tokko isaan jaalladha. Maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee natti tolu. Jaalala dhugaa yookaas immoo iyyuu barumsa wanti isaan haalli jireenya isaanii jalqaba laayifii isaanii irraa qabee amma dhuma amma sadarkaa irra jiranitti jechuudha. Namaaf barumsa hedduu ta'a yookaas immoo waan namni irraa baratu akkasumas immoo iyyuu bu'aa bayii akkamii tabbaa akkamii keessa darbanii akka isaan sadarkaa amma irra jiran kanarra ga'an yeroo baay'ee ni dubbatu. Haaluma jireenya isaaniillee isteeppii isaan eessa akka kaan eessarraa guddachaa yookaas immoo tokko lama jedhanii eessa akka gahan ni mul'ata yookaas immoo iyyuu haalumti jireenya isaanii waan baay'ee nama barsiisa waan baay'ee nama hubachiisa jechuu barbaada tananii. Akkasumas immoo har'a dingatan arge amma reefu kana jechuudha. Ruutaa machoofte dhufte ammoo dhugaa baay'ee natti tolteerti isheen illee haa ta'u maaliif already yeroodha yerootti jechuudha. Haaluma namni isaan hordofurranis waliin qabate jechuudha. Walumaa galatti mucayyichi haala namaan yookaas immoo dhugaan isin jaalala namaa qabdi bakka walumaa galatti jaalala namaa qabdi jechuudha. Jiru yeroo baay'ee yuutuubarri baay'een namoonni baay'een ni hojjetu piraankis ta'e wantoota adda addaa jechuudha. Garuu haalli ishiin ittiin hojjettu yookaas immoo iyyuu haalli ishiin adeemsi hojii ishii jechuudha baay'ee nama dinqisiisa yookaan baay'ee namatti tola jechuudha. Saalfii tokko malee jira miti iddoo tokko tokkotti jechuudha. Maaltu na kofalchiisee waan nama viidiyoo isaanii keessatti ilaalee jechuudha. Fincaan na muddee jira addee fincaan na muddee jennaan namni karaa deema eessatti fincooftaa namni silaalaa mangadarra waan ta'eef namni gamaa gamanaan silaalannaan haa ta'u rakkoon qabu. Ati bichaan irraa achi garagariyetti bakka sanatti dhugaa baay'ee tokko na ajaa'ibees baay'ee tokkollee kolfa jechuudha. Maaliif hojiidha jedhanii gatti bobba'anii ka saalfii tokko malee jechuudha. Akkanatti yuutuuba hojjechuun waan hojjetan sanarratti jechuudha. Maaliif bakka walumaa galatti saalfii yookaas immoo duubatti waan tokko deebi'u tasuma sammuu ishee keessaa hin qabdu bakka waan kamiyyuu jechuudha. Haala namni itti baqachu waan maaliif yerootti waan isaan gadhiisan kana namni akka waan ajandaa hojii godhatee tooni viidiyoo isaanii yookaas immoo viidiyoo isaan gadhiisan hordofu taasisti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ijoollee nama jalqaba irratti isin dubbadha jechuudha. Jaalala dhugaa jechuun jaalala dhugaa namni akkamitti yoo wal jaalate yookaan jaalalli hagami qabaatanii qofa moo dhabanillee jaalalli ni jira waan jedhu tokko irraa baratan jechuudha. Ijoolleen kun jechuudha jalqaba isaanii dhugaan isin jedha seenaa isaaniillee miidiyaawwan garaagaraa irratti illee bakka tokko tokkotti waamamanii yeroo dubbatan tokko argee jiraanii jechuudha. Kanaaf abbaa miidiyaa irratti kanan isaan argee jechuudha yaamamanii haala isteeppii isaan jireenya isaanii bakka jalqaba hiriyummaatii qabanii haga sadarkaa magaan kanatti akkamittiin akka dhufanii as caarraa yookaan sadarkaa kanarra ga'anii dubbataa turan jechuudha. Baay'ee tokkorraa baradhe yookaas barumsa hedduurraa argadhe akka gama koodiitti jechuudha. Maaliif jaalala namni wal jaalachuun qabaatanii qofa miti. Maaliif gisee ammaa kana keessattuu bara jaalalli gara birriitiitti jijjiirame kana bakka kana immoo jaalalli dhugaan ni jira laata lakka hamma kanas akka kanatti jaalalli ni jira waan nama jechisiisudha jechuudha. Dhugaa maaliif keessumattuu
viidiyoo sana amma irratti hojjedhe kanarratti ilaalee jechuudha. Maaliif bakka akka dubartii sanatti jechuudha waan tokko saalfii tokko malee jechuudha waan isheedhaaf hojjetee maaliif nama tokko kushinaa seeneetu iyyuu hin hojjedhu jedha. Maaliif maaltu na dhibeen kushinaa seenee hojjedha way naman fidaaf way haadha ishee haadhuftu way bakka waanuma ta'e namatti barbaada malee haga kanatti wajjin hin kufeen ka'u jechuudha. Garuu jaalala dhugaa ta'ee jennaan kun akka kanatti maaliif saalfii tokko malee jechuudha. Maaliif ishee jechuun isa jechuudha. Isa jechuun ishee jechuudha waan ta'eef haga kanatti wajjin dadhabee haga kanatti wajjin cannaqame maaliif jaalala dhugaa sababa qabaniif akkamittis kaleessa eessaa dhufan har'a yoo eessa jiran akkuma namni jedhu jechuudha. Eessa kaleessa isaanii yaadatu isaati. Boruu isaaniitti immoo imala godhatanii tooni jechuudha. Wal jabeessanii jajjabaatanii tooni jechuudha. Jireenya isaaniitti akkanatti imalan jechuudha. Kanaaf jaalalli dhugaan ni jira. Bakka tokko jechuudha. Barsantii dhibbatti jaalalli dhugaan ni jira jechuu osoo hin taane dhibba keessaa harki 25 sun immoo bakka akkanaatti kun jaalala dhugaa ni argana. Ni agarra akkasumas immoo irraallee ni barata namni jechuudha. Dhugaan akka gama kootiitti jechuudha. Baay'ee tokko isaan niqqisifadha. Baay'ee tokko jechuudha. Viidiyoo isaanii hanga dhumaatitti kan kana dura gadhiisan duuba gadi weetii ilaala jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Bakka tokkotti bakka namni jireenya isteeppii ofii keessan keessa dabartan yookaas immoo isteeppii akkamii keessan darbe maaltu na mudate wanta bakka sanallee duuba keessanillee isis yaadachiisa haalli jireenya isaanii jalqabarraa ka'ee amma sadarkaa kanarra ga'an jechuudha. Kanaaf namni tokko jechuudha yoo wal jaalate bakka dirqama qabaachuu qofti dirqama akka abaluutti osoo hin taane akka keenyatti jiraanna. Maaliif boruuf immoo hin darba jedhanii tooni yoo kutannoodhaan ka'an yoo keessa ofii abdii guutuudhaan ofitti horaniitiin iyyuu tarkaanfatan jechuudha hin darba wanti hin dabarre hin jiru. Boruu bakka yaadan sana boruu sanas numa ga'ama. Lafa yaadan yookaas immoo lafa abjuuf mul'ata isaanii sanillee ga'uun salphaadha jechuudha. Maaliif jaalalli jiraate jennaan jechuudha. Jaalalli utubaa waan hundaa sababa ta'eef jechuudha. Yeroo qabanis yeroo dhabanis haala wal fakkaataadhaan jaalala hin jijjiiramne ta'ee jennaan jechuudha. Lafa abjuuf mul'ata isaanii ga'uudhaaf shakkii tokko malee jechuudha. Wanti duubatti isaan deebisu hin jiru. Kanaaf maaliif kaleessa gaafa nani dhabee maaliif waan akkanaa kana akka riyoota kootii kana naa gochuu diddee waan akkasii ta'ee akkasaan hin jettu. Bakka akka ni jiraadhetti yookaan akka ni jiraadhetti waan arganne waliin nyaanne bullaa maal jechaa ture. Haa ta'us malee haalumti jireenya isaanii miidiyaa irratti yeroo baay'ee yoo hojjetan illee akkas immoo fakkeessuuf miti waan dhugaa jiru bakka waan manni isaanii afarra yookaan waan dhugaa irratti hundaa'e waan dhugaa jirudha. Kan isaan mana isaanii keessa haala jireenya isaanii jechuudha. Maaliif hojiidhaaf gara miidiyaa kanatti dhufan malee of agarsiisuu akkasumas wantoota akkasii nam tokko jechuudha. Miidiyaa kanarratti fakkeessee garuu duuba isaatiitti immoo yeroo baay'ee rakkatee namni jiraatu hin jira jechuudha. Walumaa galatti immoo namni dhugaa irratti hundaa'e akkasumas immoo haalli jireenya isaanii bakka yeroo kamiyyuu jijjiirama hin qabne noormaalii ta'e. Maaliif dhugaadhaan waan dhufaniif hojiidhaaf dhufanii garuu immoo jireenya akkamii keessa akka darban namaaf barumsa dabarsuudhaaf akkasumas immoo namnis nurraa maal barata boruu isaatiitti yoo innoo namoota itti aanuuf maal dhaamee darba waan jedhu tokko kaayyeeffatanii waan dhufaniif saalfii tokko malee jechuudha. Bakka yeroo baay'ee midhajeetti irratti illee haalli ani ishee irratti ilaalu yeroo hundaa akkuma inni abbaan manaa ishee ibsetti jechuudha. Nan argaa yeroo baay'ee viidiyoo isaan gadhiisan kan irratti bakka maaliif noormaalii hojiidhaaf waan ta'eef dibatanii bakka namni tokko bakka jira miti bifuma isaaniillee jijjiiranii kanas ba'antu jira jechuudha. Akka sanas miti bakka maaliif isinitti meeraanii kana duras yeroo baay'ee namni diddibateedhaaf yookaas immoo uffata ji'aan yookaan torbeen jijjiireedhaaf namni isan jaalatu akkasumas jaalala dhugaa hin jedhamu. Maaliif namni yeroo qabus yeroo dhabes kan walitti hin jijjiiramne haallis amallis hojiidhanis kan walitti hin jijjiiramne jechuudha. Suni jaalala dhugaati jechuudha. Jaalalli immoo yeroo tokko waan calaqqisaa irratti ilaallamee wal jaalatan gaafa sun badee wal jibbuun sababa dhufuuf. Kanaaf jaalalli waan kamiinuu hin madaalamu. Jaalalli qulqulluu yoo ta'e maallaqaanis ta'e haala kamiiniyyuu kallattii kam keessattiyyuu jaalalli waan kamiiniyyuu madaalamuu hin danda'u isin jechuu barbaadeetanii akkanatti irraa hubadheetti yookaas immoo ofuma kooti jalqaba koo gaafan duuba iddoo tokkotti yaadadhe jireenya isaanii kana lakkaanis kaleessa waan akkasii keessa darbee jira akkana dhabaniitis immoo argachuun ni jira akkana guyyaa tokko yoo rakkatan gaafa guyyaa lammaffaa sadii immoo yoo hojjetan guyyaa tokko immoo tasgabbii argatanii tooniyyuu aara galfii argatanii
waan yaadan san of harkatti arganii boruuf abdiin horatanii lakka waan jedhu tokko maaliif keessa koo dudduuba koo gaafan of ilaalee waa baay'ee baratama jechuudha. Kanaaf maaliif jaalalli waan kamiinuu hin madaalamu. Jaalalli waan kam keessatti iyyuu jechuudha. Waan tokko iyyuu bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jaalalli dhugaan bakka kanatti ni jira. Akkasumas immoo iyyuu xiqqoo dhumti jiru kun immoo namoota baay'eedhaaf barumsa ni ta'a. Egaa obboloota koo kanaaf maal jechuu barbaade tananii bara kana keessa immoo iyyuu bara jaalalli badee jaalalli gara birriitti jijjiirame kana keessa bara namni jaalalli hin jira jaalalli dhugaa koo hin jiru badee jira gizee jedhamu keessa immoo bakka tokko tokkotti immoo iddoo akkanaatitti gaafa argan immoo iyyuu yookaas nama gammachiisa akkasumas immoo iyyuu bukkee keenyallee gaggara garree akka of duuba mil'annu yookaas immoo iyyuu duraaf duuba keenya akka mil'annu nu taasisa jechuudha. Maaliif walumaa galatti jaalalli dhugaan badee jechuun hin danda'amu. Hundumtuus immoo iyyuu jaalala dhugaadhaaf namatti dhufa yookaas jaalala dhugaadhaaf namatti maxxana jechuu hin dandeenyu. Kanaaf walumaa galatti jaalala dhugaa kan namaa kennu Rabbiidha. Waaqayyo ilma namaa kamiifuu jaalala dhugaa laphee qulqulluu walumaa galatti nuuf haa kennu. Walumaa galatti biyya keenyatti Rabbi nagaa nu seetoon iyyuu jechuudha. Kan nagaa caalu hin jiru nagaa badee bara kana keessa Waaqayyo biyya keenyatti nagaa nu haa buusu nagaa jaalala nuuf haa kennuun isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaatan isiniin jedha. Nagaa naaf turaadha. Jara kana moyyuu suuraa isaanii kana laxxafee irratti hojjedhe waan dasna jedhaniif waan natti tolaniif yookaas immoo barumsa baay'ee waan isaanirraa argadheedha fi walumaa galatti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee fakkeessadhaan osoo hin taane jaalalli dhugaadhaan kun akkasitti waan dhugaa irratti hundaa'e yoo ta'e namallee gammachiisa. Namoota baay'eedhaaf illee barumsa ta'a isin jechuu barbaadatan obboloota koo. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Turtii gaariin isiniin jedha. Yaada faallaa yookaas immoo bakka itti dogoggoree jira yoo ta'e yaada keessan koomentii jalatti naa kaa'aa bakka dogoggora kiyyaa sana kana dogongorte jedhaatii natti hima.